Tole, egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana isaa nu baasee har'as carraa argannee lubbuutti jirra. Macaafa qulqulluu keessaa Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa kaasee kutaa jiru irratti nan dubbachuu barbaada. Kutaa kana ka'umsa godhadheetan macaafa qulqulluu kana wajjin dubbannaa akka jedha maqaa Yesuusin nan dubbisa. Yesuus itti fufee isin soogidda lafaati. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe maalin deebi'ee mi'eeffamaree gargatamee irra ejjetamee balleessa malee homaa tokkoof waa hin baasu. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarramee dhokachuu hin danda'u. Homtunuu ibsaa qabsiisee wuboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee ibsichis mana keessaa kan jiru hundumaaf hin ibsa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraa ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedhee dubbata. Yaa Waaqayyoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin gaarummaa keetiif tola keetiif galanni siif haa ta'u. Araarri kee waan nu baay'ateef har'a geenyee maqaa ilma kee fayyisaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoosin ulfaadhu. Amma immoo dubbii kana akka ta'utti nutti dubbadhu. Kana waan gootuuf ija waan nu keessatti buufsuuf ulfaadhu maqaa Yesuusin. Ameen. Egaa kutaa kana keessayyuu Maatiyos boqonnaa 5 amma boqonnaa 8 gaafa dubbistan lallaba guddaa yookaan lallaba gaararraa jedhee dubbata. Kutaa kana keessatti waan bal'aa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gadi kaasee dubbata. Ani mata duree akkas jedhu irratti dubbii kana si wajjiniin qoddachuu barbaada. Jireenya dhandhama yookiin mi'aa of keessaa dhabe jedheen dubbadha. Kutaa kana keessatti Yesuus Kiristoos waan tokko jedhe. Isin soogidda lafaati. Soogidda biyya lafaati hin jedhu ilaala. Soogidda lafaatidha. Soogiddi bakka bu'etti hin mi'eessaa. Soogiddi bakka bu'etti dhandhama kennaa. Garuu soogiddi kun immoo yoo mi'aa of keessaa dhabe homaa gatii hin qabu jedha. Gara qabxii keenyatti hoo deebine biyya lafaa kanarra wanti mi'aa hin qabne hin jiru sirumayyuu raawwate. Mi'aa gaafa jennu teestii isa arraba qofaarra osoo hin taane wanti gatii hin qabne hin jiru. Fakkeenyaaf dhagaa hoo fudhattan mi'aa qaba, gatii qaba. Baakteeriyaa nama ajjeestoo fudhattan gatii qabdi, mi'aa qabdi, waan hojjettu qabdi. Garuu dhalli namaa maalifarra mi'aa of keessaa dhabe? Maalifarra gatii dhabe? Jennee qabxii muraasa yoo gadi kaafne inni jalqabaa namni uumaa isaa gaafa dagatu yookiin cubbuu keessa gaafa jiraatu namni mi'aa of keessaa qaba. Efesoon boqonnaa 2 irratti macaafni qulqulluun keenya isin karaan dura irra daddarbaa keessanii fi cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtan. Akkan dura jechuudhaaf yaale biyya lafaa kanarratti kan gatii hin qabne hin jiru. Wanti gatii hin qabne hoo jiraate du'aadha. Du'aan tasuma gatii hin qabu. Du'aa dhaqanii ilaalan. Du'aa boo'aniitti awwaalanii galu. Firri gar malee jaalatu hoo jiraate dhaqee boo'ee geggeessee gala. Malee du'aan gatii hin qabu. Maal jedha? Isin kanaan dura duutu turtan. Amma garuu Waaqayyo abbaan ilma isaa Yesuus Kiristoos sinii ergee akka jiraattan karra sinii bane. Foolii jireenya sinirratti harcaase jedha. Kuni warra Kiristoos of keessaa hin qabneef karra saaqe. Kuni warra Yesuus Kiristoos of keessaa hin qabne deebisanii akka dhandhama godhatan, deebisanii akka mi'aa godhataniif karra saaqe. Kanaaf jecha amma garuu karaa isaa jireenya argattaniittu jedhee raawwatee ittuma fufeen dubbataa. Egaa jireenyi mi'aa of keessaa dhabe jireenya Kiristoos of keessaa hin qabne. Namni faarfachuu hoo barbaade, lallabuu hoo barbaade duraan dursee Yesuus Kiristoos wajjiniin walitti qabamuun isarra jiraata. Yesuus Kiristoos isa soogidda biyya lafaa ta'e, isa ifa biyya lafaa ta'e kan of keessatti fudhatee ifa ta'uutu irra jiraata, mi'aawutu irra jiraata. Kanaaf namni duraan dursee uumaa isaati walitti araaramuu qaba. Yesuus Kiristoos walitti araaramuu qaba. Firoota koo namni Yesuus Kiristoos wallolee mi'aa of keessaa hin qabu. Mul'ata Yohaannis irratti yaadattu macaafni qulqulluu yeroo dubbatu akka jedhe Waaqayyo waldaa sanaan ani hojii kee beekaa garuu maqaadhumaaf jiraatta ati duuteerta jechuun maal jechuudha? Gatii hin qabdu jechuudha. Mi'aa of keessaa hin qabdu jechuudha. Namni sitti goru hin jiru jechuudha. Bara kana keessa lallabuu barbaannaa, faarfachuu barbaannaa, tajaajiluu barbaannaa garuu immoo wanti nyaatamu keessa hin jiru.
wanti gaariin nu keessa hin jiru. Gaafa namni nutti dhufe waan gaarii nu keessaan argatu. Maaliif ofii keenya fuudhaadha. Cubbuun nama ajjeesa. Cubbuun mi'aa nama dhowwa. Cubbuun gatii nama dhabsiisa. Wanti gatii hin qabne du'aadha. Kanaaf inni jalqabaa dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti of ilaalaa deemuun barbaachisaadha. Uumaa keenya wajjin walitti araaramuun barbaachisaadha. Lammaffaan jireenyi mi'aa of keessaa dhabe yookaan jireenyi dhandhama dhabe jireenya akkamiiti hoonaan jettan jireenya dubbii sagalee Waaqayyoo of keessaa hin qabne inni dhandhama hin qabu. Qolaasiyaas boqonnaa 3:16 irratti macaafni qulqulluun maal jedhaa? Nan dubbisa akka jedha. Dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessaa haa jiraatu. Ogummaa hundumaan wal barsiisaa, wal gorsaas, qooqa garagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuratiin galata garaa keessaa dhufu galata garaa keessanii Waaqayyoof faarfadhaadha. Maal jedha? Inni jalqabaa gorsuudhaan dura, wal jajjabeessuudhaan dura, lallabuudhaan dura, maal gochuudhaan dura inni jalqabaa dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu. Nama dhandhama kan godhachiisu. Baay'ee addunyaa kanarratti namoonni gati qabeeyyiin namoonni gurguddaan eenyu hoonaan jettan warra Kiristoos keessa jiraatanidha. Warra Kiristoos isaan keessa jiraatanidha. Warra akka dubbii Waaqayyoo kanatti geggeeffamanidha. Warra dubbii Kiristoos ibsaa miila isaanii godhatanii geggeeffaman isaan mi'aa of keessaa qabu. Eessumattuu hin gataman isaan. Gatamaniyyuu hoo fakkaatan hin barbaadda. Hin barbaadda. Maaliif dubbii Waaqayyoo keessa jira. Bara kana keessa waldaa kiristaanaa keessa jireenya dhuunfaa keessa tajaajilaa keessa maaltu dhabme hoottan maalinni yeedaloon hin dhabamne mata dureen lallabaan hin dhabamne raajiin hin dhabamne dubbiin Kiristoos garuu nu keessa hin jiru. Waaqayyoon hunduma keenya haa gargaaru. Kanaaf obboloota koo warri na dhaggeeffachaa jirtan dubbii Kiristoos inni jalqabaa badhaadhummaadhaan nu keessa haa jiraatu. Phaawulos duraan dursatu akkas mite dubbiin Kiristoos badhaadhummaadhaan si keessa haa jiraatu. Sana booda maal wal gorsaa jedhe. Sana booda wal jajjabeessa jedhe, wal barsiisa jedhe. Gaafsan faarfannaa galataatiin dhuftu jedhe. Waan tokkoon gassini kaasuu barbaada. Yesuus Kiristoos fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fi Yohaannis cuuphan bar tokko tajaajilan. Umuriidhaan yoo baay'ate ji'a wal caalu. Egaa akka seera warra Yihuudootaatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaa 30tti cuuphamee tajaajila jalqabu waan qabuuf isa dura Yohaannis cuuphan garuu tajaajila jalqabeera. Yohaannis cuuphan Yesuus Kiristoos dursee duuka buutota baay'ee qaba. Garuu duuka buutota baay'ee haa qabaatu malee macaafa qulqulluu keenya keessatti guyyaa tokko duuka buutonni Yohaannis cuuphaa akkuma jirutti isa dhiisanii Yesuus duuka bu'an. Asitti dhaabbannee waan tokko haalaan isa wajjin nyaatanii, isa wajjin dhuganii, isa wajjin faarfatanii har'a akkamitti isa dhiisanii duuka bu'an. Tarii kakuudha jechuu dandeessu. Haa ta'u itti walii gala. Garuu waan nyaatamutu Yesuus keessa jira. Kan Yohaannis keessa caalu, kan Yohaannis irra caalu Yesuus keessatti argataniitu kan isa duuka deemu. Kanaaf jecha namni akka nu duuka deemu barbaanna. Garuu wanni nyaatamummoo nu keessa hin jiru. Icciitii guddaan isaa buddeen bara baraati jireenya bara baraati si keessa jiraam jedhan. Dubbii bara baraati si keessa jiraam jedhan. Yesuus Kiristoos seexana bayi waraanna midheetii miti ammoo akkas jedhamee barreeffameera dheeti. Dubbiitu guutummaatu keessa jira. Namoonni dubbii Waaqayyoo keessa jiru immoo aman. Namoonni dubbii Waaqayyoo keessa jiru rakkinaan illee qinfaman. Kan aman rakkina keessa jiraachuu dandeessa. Dhugaas hin jedhe.
dubbii sagalee waaqayyoo kun guutummaatti keessa jira haa jiraatu. Ati gaara hin dabarte. Meenem kun raajii biraan barbaachisa. Waan tokko hin barbaachisa. Nama biraan eegin kunis keessa haa jiraatu. Gaarri gassii jedhe. Rakkinicha keessaa kanumatu si baasa. Kanaaf jecha obboloota koo jireenyi keenya maaliif mi'aa dhabee koottaa isa mi'aa Daawwitiin faarfate. Waa'ee mi'aa dubbii waaqayyoo hin faarfate. Hirraa jeniin Hisqeel faani nan nyaadhe natti mi'aa'edha. Yohaannis nan nyaadhe natti mi'aa'edha. Waa Hisqeel waa Yohaannis waan tokkotti dabalee darbe natti tola. Hisqeel dhaqee dubbachuudhaaf duraan dursee macaafa maramaa san nyaachuu qaba. Macaafa maramaa hoo nyaanne maal dhaqee dubbata? Maal dhaqee saba boqo jabeeyyii mata jabeeyyii sanis dubbata. Duraan dursee nyaachuu qaba. Tokko. Mul'anni namoonni kun lamaan argan Hisqeel fi Yohaannis argan wal fakkaata. Gaafa nama foonii taatanii yaaddan nama sodaachisa. Garmalee nama sodaachisa. Bineensa gurguddaa argan, laga gurguddaa argan, waan garagaraatu argan. Maaliif ennaan dubbichatu keessa buute. Yohaannisis nyaadhu naan jedhee nan nyaadhee. Warra nyaatantu mul'ata waaqarraa arga. Warra dubbii waaqayyoo nyaatantu warra kaanifu mul'ata fida. Kanaaf dubbii waaqayyoo guutummaatti nu keessaa jiraatu. Inni sadaffaatii fi qabxiin inni dhumaa hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 31 irra akka jedha macaafni. Humna hafuuraa qulqulluu yookiin humna kadhataa of keessaa qabaachuun barbaachisaadha. Inni sadaffaan humna hafuura qulqulluuti. Akka jedha nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Lakkoofsa 31. Isaan kadhata afaanii fixuunii fi iddoon isaanitti walitti qabaman socho'uun wal faana ta'e. Hundumti isaanis hafuura qulqulluudhaan guutamanii dubbii waaqayyoo jajabummaadhaan dubbachaa turan jedhee itti fufu. Otoon kana dubbatin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haasaa isa dhumaa gaafa bartoota wajjin godhu asuma hojii ergamoota boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irraa kaasee maal jedhe humna fudhattu. Humna gaafa fudhattan waa'ee koo dhugaa baatu. Humni barbaachisaadha. Fakkeenyaaf konkolaataa garmalee fiigu qilleensarra eerpileeniiwwan gurguddaa garmalee gadi jabeeyyii hoo argitan icciitii isaa tokkoof tokko boba'a. Konkolaataan bobaa of keessaan qabu taanaan achuma dhaabbata. Humna hin qabu taanaan anniisaa isa sochoosu hin qabu taanaan achuma dhaabbata. Eessuma dhaquu hin danda'u. Kiristaanni humna hafuura qulqulluu of keessaa hin qabne kan hin barbaanne eessumaa dhaquu hin danda'u. Obboleessa koo kamuu gochuu dandeessa. Jiraachuu dandeessa. Jiraachuu jechuun garuu hiika jiraachuudha kan jechisiisu. Hafuurri qulqulluu yoo nu geggeesse yoo nu keessa jiraatedha. Hafuurri qulqulluun kallattii adeemsaa nu barsiisa. Hafuurri qulqulluun tajaajilatti ija nu taasisa. Akka ija buufnu nu taasisa. Hafuurri qulqulluun deemnee akka gaara baanu nu taasisa. Tajaajilli hafuura qulqulluu of keessaa hin qabne nama gammachiisuu danda'a. Garuu waaqayyoon hin gammachiisu. Kanaaf maaliif dudduuba keenya deemnee maaliif jireenyi koo gatii dhabe? Maaliif jireenyi koo mi'aa dhabe? Jennee ofaa ilaalu. Lakkii jireenyi kee kan mi'aa dhabeef waan tokkoof humna hafuura qulqulluutti si keessa hin jirre. Kanaaf ija buusuu dadhabde. Kanaaf mi'aa dhabde. Kanaaf namni si gatee deeme. Kanaaf namni si dhaggeeffachuu dide. Kanaaf dhaloonni gurra si kennuu dide.
Keessayyuu naannoo tajaajilaa warri jirtan, naannoo tajaajilaa warri jiru, warri faarfattan, warri lallabdan, warri raajjan, dhaggeeffadhaa obboloota koo. Macaafni qulqulluun dhugaatiidhaan qooda machooftan, hafuura qulqulluu dammachaa. Har'a baay'ooliin keenya siyaasa nu macheesse, haala jireenya nu macheesse, waan garagaraa nu macheesse. Foon kanatti jiraachuu nu macheesse. Jireenyi kee dhandhama akka qabaatu hoo barbaadde, jireenyi kee akka mi'aawu hoo barbaadde, inni sadaffaan hafuura qulqulluudhaan geggeeffama. Agartee kutaa kana keessatti akkuma isaan kadhata afaanii fixanii hundeen mana hin socho'edha. So hin raafamuutti raafamuutti isin jedha. Har'a jireenya keenya wal'aansoo kan qabu baay'ee jira, kan socho'u baay'ee jira. Kan didee ofiisaa socho'uu dadhabee nuunu sochoosaa jira, iddoodhaan butaa jira. Sittanim isa iddoodhaan si butu kana sochoosuu dhiibuu hoo barbaadde hafuura qulqulluu fudhadhu hin sochoosu. Hin diigita. Si fuuldura dhaabbatu. Jireenyi keenya mi'aa akka qabaatu barbaanne hafuura qulqulluudha. Haguuttamu. Kanaaf obboloota koo jireenyi dhandhama dhabe homaafuu gatii hin qabu. Jireenyi dhandhama hin qabu. Du'aadha. Wanti gatii hin qabne du'aadha. Nuti immoo har'a carraa qabna. Yesuus harka isaa bal'isee nu eega. Yesuus erga simate dubbii isaa kana dubbachuun, dubbii isaa kana nyaachuun, dubbii isaa kanaan jiraachuun akkasumas hafuura qulqulluudhaan guutamuu barbaachisaadha. Waaqayyoon hunduma keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Asumarraa warri kallattii miidiyaa kanaan dhaggeeffatan ergaan kun iddoo hundumaa akka ga'uuf yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa, waldaa kana faana dhaabadhaa, waaqayyoon isin haa eebbisu hin kadhanna. Mootii waaqaaf lafaa, waaqa irratti lafa irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Situ moo'ee bara baraan jiraata. Har'as boris yaa Waaqayyo eenyumtuu gurmaa'ee hoo dhufe simmoo teessoo kee irraasu. Ati garuu mootee jiraattaa ulfaadhu jedheessi kadhadha. Warra nama qaban, warra mi'aan akka ta'an ati nu gargaari. Ayyaana kee nu baay'isi. Ulfaadhu si haa galatu dhala kee isa du'ee du'a moo'ee kee lammaffaa deebi'ee kan nu fudhatu maqaa jabaa.